Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya kaammaaf qabannee isiniif dhiyeessinaa hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Finfinnee irraa kallattii afuriin daandiin saffisaa ijaaramuuf qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu himame. Daandiiwwan saffisaa Finfinnee irraa kallattii adda addaa afuriin gara Naqamtee, Jimmaa, Dassee fi Dabra Maarqos ijaaruuf qorannoowwan gaggeeffamaa jiraachuu bulchiinsi daandiiwwan Itoophiyaa beeksise. Daandiiwwan saffisaa kun qulqullina ijaarsaa ol aanaa, bal'ina daandii waliigalaa fi teessumni lafaa irratti ijaaramaa jiran irra caalaan isaa gaarree waan ta'eef baasii guddaa fi hojii guddaa akka gaafatus ibsameera. Akka qorannichaatti pirojektiiwwan kunneen giddugaleessaan dheerina kiiloomeetira 300 kan qabaatan yommuu ta'u, ijaarsi isaanii ijaarsa adda addaa fi kiiloomeetiraan qoodamee kan hojjetamudha. Yeroo ammaa kana qorannoowwan bu'aa qabeessummaa diizaayinii bu'uuraa fi hojiin qophii pirojektoota hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u, hojiin qorannoo qophii kanaaf barbaachisu xumuruuf hojjetamaa jiraachuus ibsameera. Baasiin ijaarsa daandiiwwan saffisaa afran kun walta'iinsa mootummaa Itoophiyaa fi namoota dhuunfaatiin kan uwwifamu akka ta'es dubbatama. Pirojektoonni daandiiwwan saffisaa kunneen boordii tumsa walta'iinsa mootummaa fi dhuunfaa ministeera maallaqaatiin erga raggaasifamanii booda gara hojiitti kan seenan ta'uu hanga ammaatti pirojektoonni daandii gara Jimmaa fi Dabra Maarqos ijaaraman boordichaaf dhihaachuu ibsameera. Ministeerri Fayyaa kaffaltii hojjettootaa isaa USAID'n qacaraman dhaabsisee qabeenyi dhaabbilee siivikii akka hin sochoones ajaje jedhama. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa kaffaltiin hojjettoota isaa dhaabbata gargaarsa Ameerikaa USAID'n qacaraman akka addaan kutamu biiroolee sadarkaa naannoo jiraniif ajaja dabarse. Oduun kun kan dhagahame dhaabbanni giddugala to'annoo fi ittisa dhibee CDC jedhamu kan pirojektiilee gargaarsa Ameerikaa USAID'n deeggaramaniif gargaarsa maallaqaa taasisaa ture yeroodhaaf dhaabuu hordofeeti. Qajeelfama ministeericha amajjii 31 bara 2025 hojii yookaan kaffaltiin gargaarsa Ameerikaatiin deeggaraman amajjii 24 bara 2025 kaasee akka dhaabbatu labseera. Akkaataa qajeelfama kanaatiin hojjettoonni USAID'n qacaraman hojii ni dhaabu. Xalayaan ministeerichi barreesse kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi biiroolee naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Tigraayii fi kanneen birootiifis koppii ta'ee ergameera. Taateen kun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangoo dhufuu hordofee murtee darbeen kan wal qabatu yommuu ta'u, Tiraampii fi barreessaan ol aanaan dhimma alaa Maakiroo Ruubiyoon gargaarsi namoomaa biyyattiin biyyoota birootiif taasiftu addaan cituu murteessu hordofeeti. Murtee kanaan wal qabatee biirooleen cufamuu, marsaaleen garaagaraa hojii dhaabuu fi hojjettoonni hedduu hojii malee hafuun dhagahamaa jira. Dhaabbileen gargaarsaa kunneen bu'aa argamsiisaa kan jirree fi aangawaan biiroo baasii biiroolee mootummaa to'atu Eelan Mask haasaa miidiyaa mataa isaa X irratti kennan Tiraamp dhaabbilee kanneen cufuuf walii galuu eeruu himeera. Abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasaa siivilii ibsa gurraandhala 4 bara 2025 baaseen dhaabbileen kanneen yeroodhaaf cufamuu murteessuu ibseera. Dhaabbileen gargaarsa Ameerikaatiin socho'an kunneen qabeenya dhaabbatichaa akka hin gurgurreef qaama birootiif dabarsanii akka hin kennine ibsuun qaama gocha akkasii raawwatu irratti tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu akka jirus akeekkachiise. Haa ta'u malee dhiheenyaan hordofaa jiraachuu eeruun gargaarsii fi hordoffiin barbaachisaan gara fuulduraatti akka taasifamus ibseera. Keeniyaatti ooppereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti eegalame Itoophiyaa waliin qindaa'uun ta'uu tajaajilli odeeffannoo nageenyaa ibse. Poolisiin biyyaalessaa Keeniyaa kaawuntiiwwan Marsaabitii fi Isiyooloo keessatti waraana bilisummaa Oromoo WBO irratti ooppereeshinii eegalee mootummaa Itoophiyaa waliin qindaa'uun gaggeeffamaa jiraachuu tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa beeksiseera. Poolisiin Keeniyaa ooppereeshinii hanga ammaatti kutaalee kaawuntii Sololoo fi Maarsii keessatti gaggeesseen meeshaalee garichi itti fayyadamu akka meeshaalee waraanaa, jenereetarii, paanaalii aduu, kaameraa fi qoricha sammuu hadoochus to'achuu isaa ibseera. Tajaajilichi ibsa miidiyaaleef ergeen Daayirektarri Jeneraalaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa Ambaasaaddarri Duwaan Huseenii fi gita isaanii Keeniyaa Nuuraddiin Muhammad hojii kana akkasumas qondaaltonni ol aanoo raayyaa ittisaa fi poolisii biyyoota lameenii marii kana gaggeessuun himama. Waltajjii marii waloo kanaan dhimmoota faayidaa biyyaalessaa biyyoota lameenii irratti miidhaa geessisuu danda'an shororkummaa, daldala koontiroobaandii, daddabarsa namoota seeraan alaa fi daddabarsa meeshaalee waraanaa ittisuu irratti ooppereeshinii qindaa'aa gaggeessaa jiraachuu ifa godhaniiru. Biyyoonni lamaan sochiiwwan kanneen keessatti ni hirmaatu jedhamanii kan himataman hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo naannawa daangaa biyyoota lameenii irraa dhabamsiisuuf waliin akka tumsanis akeekkachiisaniiru.
Operaashinii hanga ammaatti gaggeeffameenis garichi miidhaan olaanaan akka qaqqabee tajaajilli poolisii Keeniyaa beeksiseera. Tajaajilli poolisii biyyaalessa Keeniyaa duula gaggeessaa jiru ilaalchisee ibsa kaleessa baaseen yakkamtoota hojiilee seeraan alaa nageenya biyyaalessaa Keeniyaa irratti balaa guddaa geessisan irratti xiyyeeffannoo gochuu eeruun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Kawaantii, Sololoo, Mooyyaalee, Horrii Kaabaa fi Maartii keessatti argaman adamsaa akka jiru dubbateera. Operaashinii hanga ammaattiinis Kaawuntii fi Sololoo keessatti meeshaalee garaagaraa warroota harkaa qaban akka to'ate himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan Keeniyaa operaashinii irratti akka eegale ibsuu hordofee ibsa baaseen gochaa ittiin himatame waliin hidhata akka hin qabne eeruun birmadummaa fi tokkummaa daangaa Keeniyaa guutumaa guututti akka kabaju deebii kenneera. Pilaazaa fi suuqiiwwan lafa jalaa caffee araara eebbifamuun tajaajila kennuu eegalan. Magaalaa Finfinneetti daandii lafa jalaa suuqiiwwan hedduu hammatee fi bakki bashannanaa Pilaazaa 4 kiiloo naannawaa Daalattiitti ijaaramee eebbifamuun tajaajilaaf ifa ta'e. Pilaazaa 4 kiiloo kan har'a eebbifame rakkoolee geejjibaa fi kanneen biroo turan furuu fi haala ammayyaa'aa ta'een ijaaramuu seerameera. Bakkichi tajaajila addaatiif hawaasaaf kan kennu yommuu ta'u, hojii raawwachiisaan olaanaan kutaa magaalaa Araadaam obbo Geetahuun Abarraa himeera. Magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaan ol'aanaan kutaa magaalaa Araadaa obbo Geetahuun Abarraa sirna eebbaa piroojeektii kanarratti ergaa himanitti magaalaa Finfinnee magaalaa bareedduu qulqulluu fi jiraattotaaf mijattuu taate taasisuuf misoomni koriidarii dabalatee piroojeektoonni gurguddoonis hojjetamaa akka jiran dubbateera. Naannawa piroojeektiin kun itti ijaarame kanaan dura konkolaattota lafoo fi qaama miidhamtoonni keessa darbuuf rakkisaa kan ture himanii amma karaa ammayyaa ta'een akka cehamus dubbataniiru. Akkasumas liiftiin qaama miidhamtootaa salphatti tajaajila ittiin kennuu kan irratti hidhames ta'uu dubbataniiru. Piroojeektiin kun waan hedduu kan of keessaa qabu eeranii manneen daldalaa kanneen manneen uffata biyya keessaa, meeshaalee miidhaginaa, manneen warqee fi meetii, manneen bilbilaa, tajaajiloota mana nyaataa fi tajaajilli daldalaa biroon akka keessatti argamu himaniiru. Hojii gaggeessaan koorporeeshinii hooggansa iddoowwan bashannanaa fi uummataa magaalaa Finfinnee aadde Natsaannat Dhaabaa gama isaaniitiin akka dubbatanitti piroojeektiin kun sochii uummataa guddaa naannawa kana jiru ilaalcha keessa galchuun tajaajila gahaa hunda galeessa ta'e kennuu haala danda'uun kan hojjetame ta'uu eeran. Akkasumas naannoon kun namoonni miilaan deeman salphaatti keessa darbuu kan danda'an qofa osoo hin taane bakki itti boqotan, itti gammadanii fi tajaajila hawaasummaa garaagaraas itti argatan qophaa'uu himaniiru. Dargaggoonni daa'ima ugguranii birrii miiliyoona 1 itti fudhatan adabaman. Magaalaa Bishooftuutti dargaggoonni ol deemaa ganna 14 baajaajii ukkaamsanii fudhatanii gadhiisuuf maatii isaanii irraa birrii miiliyoona 1.5 fudhatan. Dargaggoonni kun 4 yoo ta'an Salamoon Birhaanuu, Taaddee Guutaa, Lataa Soorii fi Daani'eel Taganuus jedhamu. Akka Komishinii Poolisii Oromiyaa ibsetti dargaggoonni kun maallaqa akka lakkoofsa Itoophiyaa Eebla 2016 maatiin isaanii daa'ima kanarraa fudhataniin dogdoqqee bitatanii wayita to'ataman shugguxii waliin kan to'ataman ta'uu himameera. Galmeen himannaa isaanii mana murtii magaalaa Bishooftuutti ilaalamaa erga ture booda Daani'eel Taganuu hidhaa waggaa 10 yoo adabamu, kanneen hafan 3 hidhaa waggaa 9 adabamu Komishiniin Poolisii Oromiyaa beeksiseera. Manni maree bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa walgahii idilee taa'uu eegale. Manni maree bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa walgahii idilee 9ffaa bara hojii 4ffaa taa'uu eegaleera. Walgahiin kun guyyoota 2 kan turu yommuu ta'u, walgahii kana irratti kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Johar gabaasa raawwii hojii ji'oota 6 bulchiinsa magaalichaa ni dhiyeessu jedhamee eegama. Manni marichaas gabaasa kantiibaan magaalichaa dhiyeessan irratti marii isaa kan raggaasisu ta'uu ni himama. Walgahii kanaan wixinee dambii naamusaa fi hojimaata naamusaa abbootii murtii manneen murtii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irratti mari'achuunis ni raggaasisa jedhameera. Dabalataanis wixineen dambii kaffaltii abbootii seeraa manneen murtii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa murteessuuf qophaa'e irratti mari'achuun ni raggaa jedhamee kan eegamu yommuu ta'u, odeeffannoon argame ni mul'isa. Manni marichaa dhumarratti muudama garaagaraa raggaasisuun walgahii idilee isaa ni xumura jedhameera. US ergama nagaa eegsiftoota wambadoota Haayitiif kennitu dhaabuun beeksifte. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tarkaanfii gargaarsa biyya alaa guyyoota 90f akka dhaabu taasiseen deeggarsi doolaara miiliyoona 13 ol nageenya idil-addunyaa wambadoota Haayitii keessatti hidhatanii socho'aniif kan dhaaban ta'uu dubbateera. Wambadoonni kunneen humna guddaa kan qaban kanneen meeshaalee waraanaa baay'een Ameerikaa irraa dhaquu hidhatanii magaalaa guddoo biyyattii Kaariibiyaan Port-au-Prince keessatti gamtaa waloo jalatti tokko ta'uudhaan amma magaalaatti harka caalu to'achuun naannoo kanatti dhihaachaa akka jiranis himama.
Ergamni nageenya idil-addunyaa kun mana maree nageenya UN kan mirkanaa'e ta'us hojii dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan hin taaneef yeroo ammaa gumaacha tola ooltummaa akka irratti hirkate dubbatama. Ergamni kun ammatti Haayitiin sirna akka deebistu gargaaruu irratti jijjiirama xiqqoo kan argisiise yommuu ta'u, poolisoonnii fi loltoonni biyyoota Keeniyaa, El Salvaadoor, Jamaayikaa, Guwaatemaalaa fi Beezil irraa walitti babba'an gara 900 ta'an Haayitii keessatti argamu. Ergama kanaaf doolaarri miiliyoona 110 ol fandii ta'aa kan ture yommuu ta'u, walakkaan isaa garuu Kaanaadaa irraa akka argame ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii dubbateera. Miseensi koongirensii Dimokiraataa Tiraamp balleessaa sanyii Gaazaa irratti raawwachaa jiraachuu himte. Miseensi koongirensii fi hidhata dhaloota Filisxeem qabdu Tiraamp Gaazaa irratti lammiilee Filisxeem balleessuuf hojjechaa akka jiru dubbatte. Rashiidaa Xilaab dubartii takkittii hidda dhaloota Filisxeem qabduu fi miseensa koongirensii Ameerikaa taatedha. Miseensi koongirensii kun ifatti Tiraamp Gaazaa keessatti sanyii Filisxeemotaa balleessuuf hojjechaa akka jirus dubbatteerti. Hojjettoota federaalaa Ameerikaa hir'isaa garuu deeggarsi mallaqaa mootummaa Israa'eliif taasisu ammayyuu itti fufeera jechuun dubbatte. Kana duras Joo Baayiden akkaataa dhimma Israa'elii fi Hamaas qabee irratti qeeqaa kan turte yommuu ta'u, sadaasa bara 2023 koongirensii yaada ishee kanaaf balaaleffatanii dhuma irratti koongirensii keessaa baasuunis ni yaadatama. Tiraamp Ameerikaan Gaazaa fudhattee deebistee ijaaruu barbaaddi jechuunis dubbachuun isaa dhagahamaa jira. Tiraamp gama isaatiin namoonni achitti deebi'uu hin qaban yaada jedhu kan qabu yommuu ta'u, kanaan dura Doonaald Tiraamp uummata yeroo ammaa Gaazaa keessa jiraatan deebisanii qubsiisuu irratti dhiheessan Filisxeemotaa fi biyyoota Arabaa hedduu biratti fudhatama dhabeera. Filisxeemonni kana mannaa kutaalee biyyoota akka Joordaan, Masrii fi biyyoota dhiheenyatti argaman biroo keessatti mana jireenyaa argachuu akka danda'an yaada dhiheessee ture. Itti dabaluunis bakka jiraachuu danda'anii fi kanaan booda itti hin ajjeefamne muraasa isaa akka imalaniif kan dubbatanillee yaadni isaa biyyoota birootiin maqaa isaa akka balleessu ta'eera. Maddeen dippiloomaasii garaagaraa ammoo Tiraamp dhimma ijaarsa riil isteetiitiif kan barbaadudha jechuun qeeqaa jiru. Israa'elitti ambaasaaddarri duraanii Ameerikaa akka jedhanitti Tiraamp muddama Gaazaa akka rakkoo ijaarsa riil isteetiitti ilaalaa jira jechuunis kaasan. Deenis Roos akka jedhanitti naannoo yeroo hundaa hiyyoomtee geeddarra Tiraamp waan jedhu natti hin fakkaatu jechuunis dubbateera. Akka Tiraamp yaadutti dhimmi Gaazaa rakkoo siyaasaa osoo hin taane dhimma ijaarsa riil isteetiitiin wal qabsiisaa jira jechuun Deenis Roos dubbateera. Tiraampiif rakkoon guddaa kan ta'u naannichatti dhimmichi akka siyaasaatti ilaalamuu isaati jechuunis kaase. Tiraamp waggoota kurnanitti lakkaa'amaniif ijaarsa riil isteetii irratti bobba'ee hojjetaa erga ture booda yaadni isaa hundi gara siyaasaa irraa riil isteetiitti deebi'aa jira jechuunis qeeqa isaatti makeera. Baha giddu galeessaatti ergama addaa gochuun namni Tiraamp muude Steve Witkoff mana ijaarsa riil isteetii irratti bobba'ee kan hojjetu ta'uunis kanaan qeeqa kana kaasaa jira. Dubbii kanaan wal qabatee Filisxeemonni ammoo gama isaatiin lafti kun lafa keenya waan ta'eef Gaazaadhaan alatti eessayyuu jiraachuu hin dandeenyu jedhan. Gaazaan lafa keenya asitti guddanne akkamiin dhiifnee kan baana jechuunis yaada murtee Tiraamp kanarratti deebii cimaa darbachaa jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffataniidha waan waliin turtaniif galatooma.